Egaa akkuma beekamu guyyaa hundayyuu jijjiirraa maallaqaa karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankiitiin illee qabadheen dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa baankota keessa immoo baankii Dashaniin biyyoota 6 qabadheen dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraa manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon keenya oolmaa sharafaati waan ta'eef. Kun keessattuu warroota Itoophiyaa alaa gara Itoophiyaatti gara biyya keenyatti birrii ergataniif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo birrii hamma qabdan sana jechuudha guyyaa har'aa gara biyya keenya Itoophiyaatti yoo ergattanii ittiin herregachuu dandeessu jechuudha. Tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin hammuma qabda yoo 2,000 ta'e yoo 3,000 ta'e hammuma qabdan sanaan baay'ifattuu jechuudha. Ani birrii tokkichaan dubbadha waan ta'eef isin immoo birrii hamma qabdan saniin baay'ifattuu jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii isaan dubbadhu kanan baay'ifattuu jechuudha. Akkasuma karaa baankii Dashan irra yoo ergattanii baankii Dashan akkuma jedhe biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii isinillee kanallee jechuudha. Isuma tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef amma qabdasanii baay'ifattanii irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa har'aa jechaadha kanan qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Awustiraaliyaa doolaarii, Kuweet dinaara, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Hoomar riyaala, Chaayinaa Yowaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss birankii, Koronaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii Dashaniin kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Kan biraa immoo jechuudha guyyaa har'aa karaa itoophilaakmaarkeettiin xaqannasee jira jechuudha. Birrii tokko saantiba 50 saantiba 20 hir'isee jira jechuudha. Kan guyyaa kaleetti wal bira qabne yommuu ilaallu qannasee jira jechuudha. Guyyaa har'aa qannasee jira kan kaleecharra qannasee jira jechuudha. Kan kaleecharra kan dheengaddarra qannasee jiru kan jedhu viidiyoo kalee keessatti hojjetee tanan jira jechuudha. Sammuna kana xiqqooshi qaqannasaa jira jechuudha. Sammuna darbee baay'ee ol ka'ee ture. Amma immoo sammuna kana immoo qannasaatuma jira jechuudha. Kan biraa immoo odeeffannoon ba'uu itoophilaakmaarkeetti dhaabbachuudhaa fi dhaabbatirree kan jedhan jiru. Gibiriidha waan gibiriin guurramaaf jiruu fi kan jiru odeeffannoo baay'eetu dhaga'een jira jechuudha. Kuni odeeffannoo sobaati jechuudha. Gibiriin amma guurramu hin jiru jechuudha. Ji'i kun ji'a hagayyaati. Ji'a hagayyaa ji'a midhaan itti facaafatanidha malee ji'a kanaafuu gabaabumatti ji'i kun ji'a hagayyaatti malee jechaadha. Warroonni kun gibirii mootummaa kaffaluu kanatti qonnaan bulaan hamma miti gibira kan kaffalu akka Itoophiyaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechaadha. Akka ji'a Itoophiyaatti ji'a 5ffaa keessa kaffalamaa jechuudha. Gibiriin ji'a 5 ji'a 6 amma ji'a 7 keessa kaffalamaa jechuudha. Yeroo sanitti yeroo waqtii qonnaan bulaan midhaansa gara manaatti sassaabbatu jechaadha. Ooyiruu isaarraa yookaan maasa isaarraa gara qe'eetti sassaabbatu yeroo san kaffalama gibiriin malee ji'a hagayyaa kana keessa immoo namni maasa isaa beekee jechuudha. Yookaan ooyiruu isaa beeketti facaafata malee ji'a kana keessa miti gibiriin kan sassaabamu jechuudha qonnaan bulaarra. Qonnaan bulaa yeroo kanatti gibirii amma jechuun amma lafa isaa qabu san beekee facaafatudha malee gibiriitti yeroo itti gibiriitti kaffaluu miti jechuudha. Kanaaf jedhaniiti birriin itoophilaakmaarkeettii dhaabbachuudhaa fi kan jiru odeeffannoo akkasiin dhagee kuni odeeffannoo sobaati jechuudha. Itoophilaakmaarkeet ammayyuu jechuudha. Sa'aatiruma kanatti hojjechaatuma jiru jechuudha. Wanti dhaabbates hin jiru. Tarii fuulduratti illee yoo dhaabbaterree simbiraan ga'uu nan danda'a malee kun har'a ijoolleen gooddeenyuun yoo ergatanii jiru. Osoo kanaafuu waan dhaabbateerra hin jiru jechuudha. Karaa itoophilaakmaarkeet hojjettaatuma jiru jechuudha. Ammuma kanayyuu onlaayinii gubbaarra jiru jechuudha. Kanaafuu salphumatti waan gibiriin sassaabamuuf jettaniitu akkanumaanii kun odeeffannoo sobaati waan ta'eef itoophilaakmaarkeetti hojjechaatuma jiru. Hojjechaatuma jiru dhugaa irratti kan hundaa'e jechaadha. Kanaafuu kuni garaagaraa jechuudha. Yeroo akka odeeffannoo tokko hin dhaga'e akkas gaafa jiranii yeroo qonnaan bulaanitti yeroon kun yeroo itti midhaan facaafatan malee yeroo gibirii itti kaffalanii miti. Yeroo itti lafa ofii beekanii gibirii lafa midhaan facaafatu jechaadha qonnaan bulaan malee kunii fi odoo ta'eefuyyuu itoophilaakmaarkeettii fi waan kan gibirii waliin qabatu jechaadha. Itoophilaakmaarkeetii dallaala seenan araati kontiroobaandidha. Kuni kan mootummaa moo kan mootummaati malee wanti wal qabatu hin jiru jechuu barbaadetananii jechuudha. Gabaabumatti immoo jechaadha.
amma salphumatti Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechuudha. Gabaabumatti itoo bilaak maarkeetiin hojjechaatuma jiru jechuun barbaada. Amma Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 63 fi saantiba 20 jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 38 fi saantiba 76. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 18 fi saantiba 09. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 90 fi saantiba 74. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 6 fi saantiba 19. Kuweet dinaarii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 34 fi saantiba 33. Duubaay dirhaamiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 43. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii dashanii birrii 34 fi saantiba 18. Saawud Arabiyaa riyaadii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 49. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaadii tokko karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 33 fi saantiba 47. Kan itti aanu Baareenii. Baareen dinaarii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 33 fi saantiba 09. Joordaan diinaarii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 30 fi saantiba 19. Kan itti aanu Hoomanii. Hoomaan riyaalii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 24 fi saantiba 58. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 72. Paawundi Starliingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 21 fi saantiba 22. Akkasuma Paawundi Starliingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin jechaadha baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 87 fi saantiba 32. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 90 fi saantiba 98. Akkasuma Yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 96. Kan itti aanu Swiss Biraankiidha. Swiss Biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 2 fi saantiba 32. Koronnaan tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 07. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 99. Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 30. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 38. Yemen riyaalii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 67. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 57. Hindii ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 86 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 akkasumas karaa baankiitiin immoo baankota keessa guyyaa har'aa baankii dashaniin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaabii jirtan jechuudha. Keessattuu
warroonni mana madaabii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birrii biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Isin immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas beerut yookaan limneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin beerut yookaan limneen immoo paawundoota keessaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Salphumatti isin irree doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jiru jechuudha. Anas irratti fakkeenyaaf doolaarota sadii maqaa dha'ee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Isaan jechaadha. Isaan sadan kana keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii beerut madaabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 63 fi saantiba 20 herreeggattu yookaan saabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkasumas karaa baankii dashan immoo yoo hergattan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 38 fi saantiba 76 herreeggattu yookaan saabbattu malee akkuma jedhee warroonni Joordaan mana jirtan diinaara biyya sanii miti kan beeruuti immoo paawundii miti jechuudha. Paawundiin baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti warroonni Joordaanii fi beerut jirtan jechuudha. Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.